الشمار كفوني أكم جرتني كواجمتو تافي جالتنتو تشاينا لايان تو سلا جلجلة ترجمتن نجان كو بكجرتن تسناك كابوسني جتون جالتا بجراتني بجرتني يونيكده إذا كانوا بريتي كيس نجان قلتون كبهار هانيتشو أكما كومنتي دانغا فتشا تورتن كبات سني رفيتن جرا فيديو كان لايك شير قلتو إن نجاتنا سنين جدا ما هانيتشو نجا سنين توتي أنتن ليلا دعوتو تافي كواجمتو تشاينا لايان تو سلا جلجلة ترجمتن مسجلة daawwattoota fi kabajamtoota chaanaala ayyaantu asallaa jalatti argamtan nagaa waaqayyo wakkee jirtanitti siniifaa baay'atu sin jechuun jaaladha. Har'a viidiyoo qabanni gara keessanitti dhufnee jirra. Ishiin waan isin jettan. Egaa ka akkuma ka wanni koomentii jalatti yookaan saanduqa koomentii jalatti barreessaa turtanitti haanna baay'ees galateeffatanii jirtanii baay'ee ijoolleen nu kadhadhu jettanii illee jirtan. Hunduma caalaa wanti keessa koona tuqee har'a baay'ee har'a qidaamedha. Haanichoo wakii deemuuf wakii deemna jenneeti. Maaliif guyyaa sanbataa baay'ee nu biratti waaqeffannaatu jira. Wanta adda addaatu jira baay'ee akkasumara wanni jedhamu guyyaarraa immoo guyyaa qidaameeti yeroon ishiidhaa kenna jedhee tananii isin jechuun jaaladha. Kanaafuu wajjin baana odoo deemnee durammoo hordoftoonni in eegan hin turin nuuf kootu jettanii waan baay'ee barreessitanii eebballee baay'ee eebbistanii jirtu. Hunduma keessaa obboleettiin tokko kana jettee koomentii barreessite. Dhugaa dubbachuuf ergan biyya ormaa dhufee baay'een turee jira. Haanichoo koo galee akkan dhala godhadhu waaqayyoof naa kadhadhu kan jetteetu iyyuu jira. Dhugaa dubbachuuf egaa waaqayyo akkara eenyutiin akka nama tajaajilu hin beekan. Dhugaa dubbachuuf jechuudha. Kanaafuyyuu waan argitee obboleettiin kun na eebbiseettiin in eebbisti akkasuma immoo ijoolleen baay'een illee dhala keenyatti nagaadhaan nu haa galchu kan jedhanitu baay'ata. Kan immoo kan akka ishiitan qaba durba akka ishiitan qaba kan jedhu baay'ee jira. Edaa manuma mana jira hundi keenyayyuu kan dhalaaf raafamnu dhuggita haati haala kam du'a keessaa taate ilmoodhaaf irraafamti. Miti jiraannee bishaan nagaa dhugnee dhiisati waaqayyos nagaadhaan dhala keessattis naa galchu isiniin jechuun jaaladha. Mee dura haanna dhaafan yeroo kenna. Itti daree. Ani tokkoffaa duraa kana isin jechuu jaaladhu. Na kabajanii na jaalattanii asitti naaf hirkachanii guddaa rakkoo galatooma isin jechuun jaaladha. Itti aansee anarraan himti hawaasni hojjetu duwwaanni dubbii tokko nama keessa kaa'ee taanaan inni hojjeta. Anaa miti kan isin hojjechuu dandeechisiisa. Waaqa malee narraan hojjete isiniif ta'e malee ani waaqa ta'eetiin kan isin hojjedhe. Tokkoffaa dura waaqa keechin galateeffadha. Ani immoo kan akkas jette san nan eebisa. Waaqni nagaan si haa galchu. Wanta hojjette kana hundattuu wanti kun kan itti boqotu siif haa ta'u. Wanti hunduu kan cimmifattee mana kee ittiin ijaarrattee waan hundaa godhattu siif haa ta'u. Kana hunda waan siif haa ta'u. Kanaan irra dabarsee waaqayyo siif haa hojjetu. Kan dhalaa sana kan dhalaa barii galee tan dhala godhadhaa. Ilmoo jechuudha dhala. Kan akka keetii kanan galee godhadhaa. Biyya ormaa tan ture waan ta'eef na eebbisii. Ishiinis kan jette waan si galchee dhala atti gammadu siif haa godhu. Siif haa kennu. Kan dhaltee gammachuu wanta hundaa gaddis ta'ee gammachuus ta'e kan wajjin dabarsitu waan si haa taasisu. Kana caalaa waaqayyo siifis akkuma ishee dabarsee siif haa laatu. Eebbifame guddaa isaasiin jechuun jaaladha. Dhugaa baqa fuuluma ishee barbaanna kan jettanii fi daa'ima ijoollee kan biraa dhiisate jechuudha. Akka seenatti kanan naga'e warroonni karaa moojii lafa oo'aatti jiraatan boftuu daa'ima hin ciniinu jedhama. Maaliif bakka daa'imti nuusuu qulqulluu waan taateef homaa waan tokko mudoo tokko isaan keessa waan hin jirreef jechuudha. Dhugaa ani waan nagarramu keessa daa'ima gaafa dhulte sirraachiin deema sitti deemu. Nagarrame maal fudhata yeroo baay'ee jechuudha gaafa akkanaa kana maaltu keessa kee dhufa nullee badii baay'ee hojjenne nutti deema waaqayyo malee nurraa achi hin deemu. Dhala isaa waan taaneef na jechisiisa. Kanaafuyyuu
akkuma amantii keessanii isiniif haa ta'u isin jechuu jaalladha. Dhugaa dubbachuu jechuudha. Maaliif ilma namaa kan fayyisullee amantaadha. Yaada abbaa sanii osoo hin taane jireenya ofiitillee naaf ta'a jedhee namni gaafa amantaatti fudhatudha kan namaaf ta'u isin jechuun jaalladha. Kanaadhaa haannaa fuula argina jettanii jirtanii baay'izawwee keessattuu mammaakawwan baay'ee barreeffattee qabdi. Yeroodha malee isin jechuun jaalladha. Karaa deemna jedheetiin malee gaafa tokko mammaakawwan itti isin gammachiiftu waa baay'ee qopheeffattee walaloo hin qabdi. Darbee isiniifan fida jechuudha. Torban illee jedhu guyyaa itti mijatetti guyyaa kanootaa kana gaafa itti mijatetti qabaddeen isinii dhufa. Egaa galata waaqayyoo barattu cimtuus naa ta'aa jirti. Galata gooftaa baay'izawwee aannan duraanuu paastidha sammuun ishii caalattu immoo barannaa cimte caalatte dheetan gammadaa jira. Sababiin isaa bu'aan kee ishiidha. Dhugaa bu'aan koo ishiidha. Homtu wanti hunduu wanti waa mul'atu kun hunduu bu'aa miti ishiidha. Anaaf bu'aa kiyya boruu kiyya waaqayyoo koo gaditti boruu kiyya ishiidha. Ijaa ta'eefuyyuu dirqama dhala keetti xaartee barsiistee ija arguun immooyyuu dirqama ijaa ta'eefuyyuu isin jechuun jaalladha. Isinillee akkasuma rabbiinis naa gargaaru bakka feetanillee teechifattanii jirtan kan guddisu waaqayyoodha. Dhugaa waaqayyo irratti dhiisaa hin raafamina. Yeroo duraatiif raasamin raafame raafamaa miti. Keessattuu baran beerutti deeme irratti jechuudha. Baay'ee raafamaa ture. Ergaan ammoo ilakka aagaa wanti hunduu naagalaa deemu. Odoon bira jiraadhellee daa'im waan godhuufi kan waa godhuuf rabbii jedhee tanan waa baay'ee keessa deebi'ee dhiisee jechuudha. Kanaafuyyuu isinis rabbi irratti dhiisa. Waan foon hin godhuu qabdan raawwadhaa. Waan kaan immoo rabbi irratti dhiisa. Waaqayyo isiniif guddisa. Nagaadhaan itti galtu wanta ta'uu qabu immoo hunduma caalaa achi teessanii hawwii keessa seentanii akkana godhaa fi jedhinaa turedha. Kan ta'uuf muraasa. Kan ta'uuf waan xiqqaadha. Kanaafuyyuu ofii keessan ija keessan ilaalaa waan itti uffisuu qabdu, waan nyaachisuu qabdu ofii keessan laaltanii yoo ta'e gaariidha. Maaliif isin 100 keessaa gaafa kunaa raawwatuuf jettanii 5 keessaa hin raawwatu. Baay'ee rakkisaadha jechuudha. Kanaafuyyuu haga san qusattanii gaafa bira jirtan ofii keessan raawwattanii fi gaariidha jechuun jaalladha. Egaa viidiyoo isinitti dheeressu bakka jirtanitti nagaa naa ta'a. Baay'een isin jaalladha. Baay'een isin kabaja. Keessattuyyuu jechuudha dhugaa shamarran biyya arabaa abdiitu jiraachisaa jira dhugaa. Wanta uumaa qabatamaa hin qabne gaa'ila ofii abdiidhaan ijoollee ofii abdiidhaan kan gaa'ilan godhanne kan abdiidhaan kan ijoolleen godhanne abdiidhaan. Kanaafuyyuu abdiin immoo nama yeellessu abdii keessan fiixa isiniif haa baasu waaqayyo isiniin jechuun jaalladha. Bakka jirtanitti nagaa naa ta'a. Baay'ee meeqa keessatti. Anis jedhani bakkee jirtanitti nagaa waaqayyo fi araara waaqayyo isiniif haa baay'atu isiniin jechuun jaalladha. Akka viidiyoo bareedu wajjin isinitti deebiitti nagaa naa tura. Baay'ee.